Yoya masu ya ilmana ya bi kai tamartu na gani kan ya kawaka kwaron ma da ko ne ramar da sana da kamu warasani barhef akamultan warasani deh akamultan. Salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shabar kapune Loro haribu karibu ana da folkap shabu media. Ewa kobatenya no bali so andu balono mi aksi mari tenya le no bisi tumra kenya lewa gritochina. Welcome. Odu tenya gara biyara sarijal qabna. Odu gara biya atik qabtile adda agata ko khafneti gara odu mumme tenya tidebina. Khandura lolli gara kabada amalle Oromiya keessa fi خرّ أوروميا قبرتي لولي جاجيفا ماجرا تبني أما عندنا كعادة تنتي رجودا جوجام جاني تجرا ولا يدكاني دبري أمو جرا بيتي منزلاتي في تاكلا ما رجدي خرا سمين نانو دبر بران سمين شواخر الجراني أما موتكو غسيكاني wanni irratti lola gaggeessaa jiranii even beetee Adaamaa jalatti jechuudha akka odeeffamutti. Mootummallee meeshaa gurguddoodhaatiin ifirraa faccisaa jirti because sarkilaa godhattee jira jechuudha hanga tiisuu barbaaddu. Dallee cimaa Finfinneedhaati. So kiiloomeetira raadiyeesii 100 tiksaa jiran gara beetee Kaaba kibba fi gara beete baafidhiyaatiin illee jechuudha. So waan achi keessa seenaa kana seriously fudhatanii waraana if dandeewu jira jechuudha san tiksuudhaaf qophaa'e Republican Guardiini. So haleellaa jajjabduu irratti gaggeeffamaa jira. Faannoo wani da jechuudha naannoo Shawaasan. Kunis tokko gabaasaa jirturra khabira ammoo Tigraay mootummaa irratti mootummaa ijaarrattee jirti. I think bika 2021 itti waan dachaalee na fakkaata lola duraasi akkanumatti beektee Haji Dabra Biraan naqabaa nagadhiisaa jee filannoo godhu malee jee godhe filannoo godhullee dhugaadha maandeenii dhumee jiramaa godhaa hin jennuuni ammoo heera lafa jiru saniin heeruma fiitume saniin deebi'ee qabeetee mootummaan olaantummaa seeraatiin irra kabachiisaadha gaa lola bantee namni miliyoonni meeqaa fi qabeenyi biliyoonni meeqa isaan jidduutti galaafatame. Galaafatame isaan jidduutti. So lolli jajjabaan kun wanni irraa ka'e filannoon hin godhaaf hin gootuudha. Hayyee lolli san dhume araarri godhame eega Pretooriyaatti araarri godhame booda wanni godhame namuu hojii adda hirachuudha. Waan beeytee TPLFin shororkeessummaa keessatti paarlaamaan isaan galchee jiruuf wanni godhuu qaban mootummaan qaamni sadii akka mootummaa naannoo Tigraay ijaaru Pretoria waliigaltee Pretoria sanii ibsa. Qaamni tokko TPLF irra TDF irra qaamni kaan ammoo TPLF kaanis PP dha kaanis ammoo civil service irra manguddoo biyyaatii fi intellectualotaatiif kana hundaa walii qindaa'ee waliin akka mootummaa ijaarratan waliigaltee godhan haa taatu immoo PP'n mootummaan fadhu jee keessaa bahee warri qaamni hawaasaati sin seenne so TPLF fumaatu gara aangoo dhufe akkasitti Taaddasa Warradaadha aangoo qabatu taate
amma moga fonqocha gaggeessan jechuu dandeenya technically fonqochuma ta'a malee hiika biraan qabu Dabratsiyoon karaan itti dhufuu danda'u hin jiru wanni isaan godhan ammoo legal loopii wayii takka eeggatan heera beeytee wanni aangoon isaa dhumeedha amma mootummaan amatti akka dheereessee fi dheeressuun qabudha so gara filannootis hin dhufne filannoo gaggeessuudhaafis ati issue I don't know akamitti akkuma tahay nama dhibaachuu ta duraati TPLF yoo beeytee akka paartiitti biyyoolessa keessatti maali boordii filannoo biyyoolessaa keessatti galmaa'in gaa akamittuu mootummaa naannoo ta'ee gaggeessaa jiraanis nama gaafachiisaa jechuudha. Orufifu beete one funny business yenno jechuudha. Manguddoo biyyaa gaggeessu jiru jennee soorraa teknokiraatota manguddoo biyyaa ammoo mootummaa TPLF fi mootummaa naannootu gaanne TPLF ammoo yoo beete laayisensii paartiidhaan qabne taate akkamitti namni dhaabni tokko kan mootummaa biratti beekamtiin argatiin hin galmaa'in akkamitti biyya gaggeessuu dandaas gaafiif dande akkasumaanuu gaa waliin tirataa as gahanidha for last 2021 irraa haga ammatti gara amata afurii jalaa oseedhanii jechuudha amashan egaa gaa lolli kun ka'e haga deemee fi haga kaanuu garaa dhiftee gaa sadii afur jala jirraa jechuudha so wanni tokko seera keessatti TPLF bikkatam jiraa kajuu gaafiif dande number 2 qaamni kuni wanni irraa dhume jira tabaroon amma beete maandeen irraa dhume jira mootummaan Tigraay so mootummaa federaalaa maandeeta dheereesseef jira TPLF duba deebi'ee qaama international recognized qaban naannoo Tigraay gaggeessaa jiru kana partiin unregistered taate tokko aangoo irraa buusuu dandeessii hajuugaa gaafii akka malee jabduudhaatiif cimtuudhaati ammoo yoo gara mana seeraatiin dhufan gara ammaas beetee qaama sadaffaadhaa isaan araarse birallee yoo dhaqan taate atin clearly TPLF amansiisuudhaaf ni rakkata jechuudha walii gallaayu Dabratsiyoon pirezidaantii ta'uu Ameerikaa sitti amanuu hin dandeessu manni murtii Itoophiyaatis qaamni biraa fadhee kan biyya keessaatiif kan lammaffaadha sadaffaallee odoo ta'anii haasoo godhanii Dabratsiyoon tasumaahu pirezidaantii ta'uu hin danda'u karaan tokkichi inni aangootti deemuu danda'u paartii isaa ulaagaa takkitti guutuu didesan guutu paartii khora sabaa isaa yaame khora sabarratti beete bika qaamni mootummaadha amma mootummaan qaamni beete mircaa boordiidha amma boordiin biyyoolessa filannoodha argamutti Dabratsiyoon filatame akkasitti paartii isallee ulaagaa takkitti irraa hanqatte san guuttatte gara filannoodha deemanii filannoo 2026 dha akkasitti yoo paartiin isaa moohatte paartiin isaa deebi'ee isa filuudhaan ga pirezidaantii ta'uu numa danda'a kana beekte namni heera isa dhokku hin jiru qilleensarratti ammoo hogaa fonqolchuma ta'a jechuudha. Atin ifaan saamee takka kana hanna atin qabxiin tun ifuma na fakkaatti tambiraa tammoo isaan lachuutu walimachuu danda'an Dabratsiyoon aangoon tuni naani maltiin bikkan qabdu jechuudha seera birattis even beekte qaama sadaffaadhaa Ameerikaa birattillee tana amansiifachuu hin danda'an ammoo inni takkitti amansiifachuu danda'an maali waliigaltiileen galii raawwisan hojiirra dhoollee jechuu danda'an akka Piriitoorra waliigalle qabxiin tanaa mootummaa federaalaa nuun guunne jechuu danda'ani mootummaa federaalallee qaama beekte qabxiilee akkanaa nuun guunne jechuu danda'an so gaa TPLF immoo PPDhaatu maanoo tuqee yoo jennu taate yeroo ammaa tana keessatti Eritiriyaa kun maanoo tuqu Eritiriyaa kun maanoo tuquudha Taaddasa Warradaa tuquun maanoo tuquudha so gaa at least waan lamaan tana akka beekte hanqina goolii isaanii galuu dandeessuudhaati wanni immoo
والقايتي في رايا في ودي تكتكمو قوي كتشودا في باجتا في خنا جري لمانو قامي صدفا إسان جدو تاي تموتما هنكنا موتما فجالاتيس تنوغوتي يچوني ينداني وياني دانيس تنوغوتي يچوني يندان وانا من إبدو متي أمو همتو في قدون تمي بيكمتي ولي رأى داتي موتما تقراي باجت إتوبيا نياچا موتما فدن ديسي تاون وانا من إباتي يچوي إلي تراو جيهاسوني كان موتما نانو داتاني موتما نانو داتاني تي ታደሰ ወረዳቲ የሚከደመለ በሮዶ ታደሰ ወረዳለ ታቲ ሀሴሪ ጨቡ አሙ አትሊስ ነማ ቤቴ አንጎ ቀቦቾይ ነማ አንጎን ቀው ለቃማ ሰደፋ ዳበር ትግራይ ገገይሳ ጅራ ከሞቱማ ፌደራላንቴን ከምቤቴ ሞቱማ ትግራይ ሲንቴን አሮኖ አኑ ኸበጄ ብረኹቱ ቃምኒ ሰደፋ ሁን ኤርትራው ጅታያ ሀሶ ደንዳ ሱዳኖ ጅታያ ሀሶ ጅራ tuni waan nama beeytee nama wal gaafachuuf taayee yogaa mootummaa federaalaadhaatii fi TPLF jidduu baane taateen biraa ammaas nama ajaa'ibsiiftu as deema. Dubbiin Hormuuz addunyaa har'a 6 qabdi. Harri tokko har'a Malaakaa jedhanii amma Indoneeziyaa fi Maaleeshiyaa jidduu dabru waggaa Taayilaandii bira kutte. Harti tuni خارا چاینا ورری ساوث کوریا ماره بیوتو ایدو چه خیسان ببا امریکا بکسان ارکاگا خون خارتو کو خاری خارمو هرموزی خاری صدف فادا بابو مدبی خاری افرف فادا سویزی سویز کانالی دا خاری شنف فادا پاناما خاری جهاف فادا ترکی ارکاگا بدو ارونوگا خارتی برایو رانفدن بیخو خاری خونون دینوگا بيتي لفهولويتو دلدلي خيسة دابرو يتشويش يرو أماتنا خيسة تي أمريكان هرموز ليفتي أما بابو مندم نهار كان بهيني دا ريدسي نهار كان بهيني دا سو وري ريدسي رجلان هندينو أمريكان already غرسي هركفتشو أفدر قومي خيسة سينتي جستي سو سانكشن إلترا راخافتي جستي almost yoo abiyyi fi Isaayyaas Afwerqiidha lammada deebi'anii harka wal fuudhan ajaa'iba sanitti hin ta'iniin sanii jee meeta kana hana yoo qabxii tana yaadatta jechuudha. Eritiriyaa fi Itoophiyaan haaretti yoo harka wal fuudhanii Isaayyaas Afwerqiidha lammada ammas deebi'ee Arsii dhaqee marqa godhanii fi itittuu irratti dhugaa yoo marqa nyaate ajaa'iba sanitti hin ta'inii. yoo beete jimba geessanii ammas khilla qalaniif ajaa'iba sanitti hin ta'inii. Isaayyaasii fi eenyu abiyyiin harka wal qabatanii salaam jaanii ammas masaraa keessa beete Mahamud Dulloome namni biraa walleesseef ajaa'iba sanitti hin ta'inii dubbii jettu sanii xuulee jira. Wani kana jennuufi already geopoliticsiin gatiitti goote yaadee jira. nama mas geopoliticsii taphachuu beeku nama kaardii sanii taphachuu beeku so waliigaluun xiqqeesho Isaayyaasii nama xoxoqaan silaa lola Iraan dura abiyyi waan namicha kana godhuu qabu godhe dhuma danda'a. Ammallee yogaa I don't think he has a time now or humnaas yeroos jarriis waan itti dhiisan natti fakkaatu Ameerikaan already harkarra qabuuf deemti. afaan biraatiin illee karra baharaatiin barbaadaa sanillee woo karti baharaa jabuutuma tanuma guddifadhu jechuu jiranii fakkaatti jechuu. Atik anuu hubattan na fakkaatan. Hayyegaa yoo Eritiriyaan saakshee jalaa baatu taate yoo Eritiriyaan Ameerikaa wajjin beeytee waahilummaa uummatu taate abiyyiin gaa wanni lama isa miidhuu dandeessi. Tokkoffaa namni beeytee waahilummaa fi gargaarsi inni ji'oopolitiksii keessatti akka gaariitti maastara godhee harkaa qabu United Arab Emirates. United Arab Emirates ammoo Iraan shimalaan harka cabsiteeti mataa fottoysitee miila bitaatii fi harka mirgaa cabsitee akkasitti hokkolaa jirti beeytee shaashii adii matatti hidhattee harkattis shaashii adii hidhattee miilatti hidhattee galama kunoo ogeessa biyya teenya irraa erganii fi shukkuumuu jirii jechuudha Muhammad bin Zayed.
أكنا يجي مورا كيسا وقاشكو خالد لا شكو بجنيه تشوي ولي قال لا يو سوغا appetite ga mootummaa sana cira dhaabbachuu sanii ni qabdi moo qabdu waan fidande lolli kun hedduu United Arab Emirates miidhee jira jechuudha. Soga yoo beekte Isaayyaas Afwerqiidhaa Ameerikaa harkate Abiyyi no. For sure Saudiin already yeloo kannitee deemtee jirti beekadha. Saudiin already beekte yoo araara feete san araarsinaadha. Yo bahara tates kuno asab nuti bitata naqachuu fi boo khayt rakatin naqachuu dandeeysan maqaa khayt tawbaatusi beete mata maqaa khaytin tawbaatis maqaa khaynaanille naqachuu dandeeysan Jabuuti sidhookene asabi soo fete sif gona ammoo yaa idisiidha matu bakhiyya qofaanin bahara barbaada ati bahara khayduran dabarsitee kanniteeti dhaabbadhuudhaadha hayaga haala kana keessatti Abiyyin sila lola Iran kana dura dubbii kana deemtu sana akka gaarii laallatee ifirraa Asmaraa seenee qabate arrabeetee Ameerikaan mootummaa Itoophiyaan Eritiriyaa keessa kaayyattee hojii isaa hibataa takkaa'oo Asmaraa dhaquun isaan hin barbaachisu maaliif Asmaraa jiru sani indirectly godina Itoophiyaa irraa takka ta'a so araakiloo namni araakiloo hojii walii galee Asmaraa to'achuu danda'adha. Amma barga Eritriyaan bilisummaa isaanii booda taraa duraatiif beetee baharri diimaan kuni gatii Itoophiyaa irraa olitti kan nuuf deemaa jechuudha. Noobattanii beekta akka takaraana wanni kana jechuun jiruuf beekan waan murteessitudha. Hayyee sogaa Itoophiyaan amma booda Eritriyaa xiqqoon ulfaattiidha. Humnaaf for the nature of geopolitics amma jijjiirama amma deemaa jiru kana keessatti Amerikaan maybe Red Sea kana gubbatti tasgabbii barbaaduu ni mala akka qaawwa tokkoonuu namni biraa hin seenne noobataa jirtuyyuu gaafiin guddoon jirtu qabu mootummaan Eritiriyaadha taraa duraatiif fira harkate kanaan gaawwaan firii qabdutti hojjetaa jedhamu gaafiif dandeesse. Jaarsa kun maraataa beekadha. Jaarsa kun maraataan dubbanne immoo. Maraataa afaan hin dubbanne. Siiduma haasitu beektee nama gaddisu. Bar maraataan dubbatu rahmata. Walii gallaayu maraataan dubbatu rahmata. Kasama arrabsamu wasam naga firaa beektaa bar. Ilma haadha jee kabeetee halaalaa si arrabsaa sittis qaceele waa karaa jalaa kurbaa dhowtaa jechuudha. Maraataa oseetoo taa'ee si eeguu ijaanis si ilaalu bar. Qabatti si ilaalee tuba dhufu hojjetaa dhahaa qopheeffatee hoggaa achi garagaltee. Si godha jechuudha. Maraataa hamaan kanaa jechuudha. Isaayyaas Afwerqiidhaa maraataan dubbanne jechuudha. Very dangerous man. Walii gallaayu amma gaa dubbiin Dabratsiyoon already baraangoo rabbaafate. Bar wanni tun hundi walii hidhaa beekadhu. Amerikaan sanction irraa kaasuuf inni duruun beektee cheezii taphatsani he moved it. Checkmate jeeni bee duruunti sossoosee jechuudha. Abiyyi karam sossoosuu danda'u I don't know. Gaafiif dandeesse. Taayimiin qabu. Odoo isaan Iraanii fi beektee Ameerikaan wal shorroisaa jiran taphni kun odoo gara beektee bahara diimaadhaan dhufne yoo Asmaraa seenuu danda'u taate Isaayyaas ammoo already dallee godheefi bara. Waraana isaatu Tigraay keessa galchee jira. Mootummaa fonqolchate Maqaleerra gaggeesse Isaayyaasii malee Dabratsiyoonii miti. Already waraqaa katabee ergeefii jira wanniidhaaf miseeja ergeefii jira Taaddasa Waradaadhaan. Aboo beektee odoo lafarra sin shorroisne akka gaadaafitti gurbaa duraa hiqee haaseenuudhaadha. Maaliif kana godhu jiran? Eritiriyaanis ifii haatee lola banuu hin dandeessu. Sogaa haraan gabaabaan jiru maali? Abiyyi akka gaafa inni Tigraay mircaa gooti jee hoo jee seene sanitti ammas akkamitti Taaddasa Waradaa buuftan jee akka itti cillimjuu barbaadan. Achi keessa duuba gaa'isa kana dhadhaawatan jechuudha. Inni waan qabu oggaa achi geesse duubaan ammoo faannoo fi jara keenyallee duruun gaalafa jala Suudaanitti wajjaasoo innuma jirti jechuudha. Faannoo fi faannoo walii galchanii achi dhufanii jechuudha.
faanoo faana keenya deemtuun ol naqanii is just already bare beetee khashawaasan ka'uun beeka confidence isaa bara kilomeetira muraasa namni garii kana ibsanitti woni dhagaamtiin anjaan beetee meeshaan gurguddoon kajoo khodi warri beetee moggaa jiranii dhageenya naanjaan warri karaa galma abbaa gadaati maarree baadiyyaa beetee naannoo Adaamaadha wogaame wanti dhiyaachuun dhootu naanjaan meeshaa jajjabduu ni dhageenya khaysaa maaltu deemo go'enne matoo hayaanis gaababbaatee dalagaatti jettu ummata qataluu hidhuu ajjeesuu ummata ammaararuu so khunuu fiifuu is coordination jechuudha lala warri kaabaa kuni odoo waraanni Gondar jiru Bahardar jiru already waraanni beetee wanni keessa seenee jira basaasni isaaniitiif wanni hundinuu wayyaaneen fi shaabiyaan yoo beetee maali sanjaa Finfinnee yoo xiqqaate kiiloomeetira 350 400 oggaatti dhiyaatan lafatana hunda keessa duruun basaasa ergatanii jiran mootummaa keessatti duruun nama diriifatanii jiran wanni san beekuu qabdan namni aangoo gubbaa jiru dogoggorri abiyyiidhaa guddaan maali nama kaleessa wayyaanee leenjifattee aangoo gubbaa kaa'e khadabra listii gubbaa qabu jechuudha eenyu maqaan isaa Muhammad Ibrahim eessa bulcha aanaa gaara mul'ata Muhammad Nonde taala ምን ችግር አለው እኮ ቆይ እስቲ እዚህ ጋር ስልኩ አለኝ መሰለኝ ሃሎ መሐመድ እንደምን ነህ ደህና ነህ ደብረ ጽዮን ነኝ መሐመድስ ቤቴ ድሯኒ ብሩጀ ፉደኒሚ እንዴ ደብረ ጽዮን ጋሼ ደህና ነህ በቃ እየመጣን ነው እንግዲህ ነገሮችን አቀላጅና ይሄንን አብይ የተባለውን እንግዲህ አሁን ልክና አስገባዋለን ግዴለም በቃ ስሜን ብቻ እንዳጠሩኝ እዘጋጃለሁ ወረበል ካባ ወኔ ኦፒዶ ቱንዱኑ መቀሌ ታኒ አጀጀኝ ፍለቺ ሰኔቹ because ድሯኑ ኢሳንቱ ለንጂፈቴ ኢሳንቱ ብሩጀ ራፎደ ኢሳንቱ ሜንታሊ ኮሎናይዝ ኢሳን ጎደ ኡመኒ ሁዮ ጀሪ ሁዳስ ዲያቴ ቤኸ ጀሪ ሁድ ኢፉማፉ ኸራበናፊ የቹ ወሊ ገላዩ ስላ ጫሳተና አኩመ ወያኔ ቡሴን ፋላ ወያኔ ዳ ቀይሮዳ ፍቀሬዳ አንጎ ኢሳኒ ከነ ኡመኒ ሁሉ ሀገነት በጥራን ነው የቹ ነምኒ ገቲ ጉዳ አብይ ኸፈቺ ሱታው ፋኖሚቲ ወኒ ገቲ ጉዳ ኸፈቺ ሱታውሞ ሚሴንሰ ኢሃዲክ ኸከሌሰ ወያኔን ወሊቀበቴ ሌንጅፍቴ አቺ ኻየተ ወያኔን ቤቴ ጨረታ ዳን ራቢተት የቹ ጫልባሲዳን አርካርክ ቀቀለቴ በከደማ በየሮማ ተነፈሰ ወለ ወሪ ባንክ ሲንቂዳ ዱካን ረዲመሪ ቦ አረበጋ ጉጉት አቦጋ ሼኹም ሸሪ ጉጉር ሀዴም ገልች ባለቁ በኸናው ባንክ ገልች ሳንቱ ሲያደች ሳይቾይ ለገይሰዲ ወረከና ወሪ ብያ ተከተከራና ወ ባንክ ሲንቂዳ ሚሊሻ በባፈቲና አንጃለ ቤተ ቦ ገልች ተወራ አቦ ኻኒን ፍጠዳ ፊዲ አስነቁ ነው ኢረዲ የመኒ ካቢኔ ፍካድሬን ቤቴ ዱንያ ድሮና በስ ሆኖ ደረሰኝ ሲሙር ባንክ ሲኸኝ ነቀሲ ደርብ ገለተረቢቲ የቹያ ዘመነ ቤቴ ዲሞክራሲ ዳን ጉደኔ ባንክ ይፉማፉ መነ ዱፍቴ ማለቀ ቤቴ ቀወ ነመራ ፍደቴ ነማኸይቹ ቹይ ሞቱማ ከነ ማለቀ ለማጀብ ስተካ ነገር ቹይ ወደ ኢጤ ጋፈቴ ሲንቀብዶ ቁጥሩ መሲኸንቲ ማለቀ ካሸ ሰራ ፍደቴቲ ቁጥሪ ሞባይል ኸይተ ሲኸይሲ ወሊ ገላዩ ጋፋ ኻይሳን ኩተን ቁጥሪ ተኻቤቴ ቁጥሩ መሰን ጋራጀ ለኻየቲ ወልተ ቁጥሪ ሳይን ነሚ ወሊ ዋሲ ጉርጉሩ እንጅሩ እቹይ መሸቃ ጀብዱቱ አዝዴም ገባቢናን ወኒ አንጎ ጉባ ጅርቱቱን ኦሬዲ አባጋራቲ ቤከን ሆጉ ጋፋ ወያኔ ሰዲስ ቤቴ በጋፋ አብይ ኸነ ረኛና ጃኒ ተቀበተ ዲበር ወለ ወጥ አመነኒቲ ቤቴ እቹይ itti amananiif naamala qabsoo oromotti amananii qeeroof qarratti amananii odontaane yoo waan tanifirra ariini khahuli ififi bikabeete bika hagos hunda seenne bika beete gabra masqal seenne bika dabreson kan hunda habo sire isa hunda nu rafa hotel isani hunda snugal abo khamo huli nu ballati in waraksana marre qeyru matal bobatti abanufi
akkasitti firraa maqalee galchanii jechuudha malee qabsoo Oromootti amananii odoon taane hayyee eega wayyaaneen deemtoo akkasuma hin goone jechuudha bal wayyaaneen gubbaa kana nyaatti bar jarri foon qoqoreetii lafee cabsee ququmsee dhuhollee keessaa beektii uummata Oromoo irraa dhuhodhan dhawatanii jechuudha bara saamiinsi seenaa beektee biyyattii keessatti I don't know. Namni hagana saamee gaafa lola Somaalee san taate malee hin beeku jechuudha. Gaafa lola Somaalee beekte keessaa gaafa isa lole hallollee maratee naan jaani beekte qibaabaa matarra kaayyateeti. Jechaati majaale. Karaa wanni karaa jechuudha. Karaa erarii fi karaa beekte sarkabaa kana yaa gaamme waan nu mudatee naan jaani jechuudha. Maal jenna? Boobineessa itillee maratuun nu dhufee mijaan. Itillee gogoydu boolla bishin gaabane loo yaafatee re'ee yaafatee itillee maratee qibaabaa matarra kaayatee deebii jaani beeytee khaisa sanis gaa jarri irra aangoo gubbaa jiran kunillee kana amma gaa sodaan jirtu loyaalitiin isaanii eega abiyyi wajjiin amma gaafa abiyyi kana nyaachuu dadhaban gaafa wayyaaneen deebitee bokka gaarii nyaannaa jechuun isaanii manaa jechuudha. So qaaniin qabanii namana abiyyiin yoo dhiirate faannoo dura falfaltuu isa bira jirtu tana ari'u opiidiyoo falfaltuu isa bira jirtu tana isaas hin fayyaddu ari'u foon qolcha ofirraa eeguma jennaan jechuudha marti dhibbarraa dhibbatti saniif qorannee hoggaa agarree keessaa fi alaan almost beete akka 1981 gaafa beete mangustuudhaaf wara jarri waliigalee nyaadhame sanitti qaalicha nyaachuudhaaf qophaa'anii jiran. Ifi nyaachuuf hin biramma wali nama gaddisiisa. Hagaara jirus, hamasaraa keessa jirus, Oromoodhaa wanni isaan dalagaa jiran maaliif kanaan jettan taate mootummaa tana nyaachuu odoo nyaatanii fudhatanii dhiirummaa beekan. Nyaachisuuf deeman ammoo. Nama biraan nyaachisuu deeman. Irraa sanii deebi'an nama biraan nyaachisuu deeman. Nama biraan nyaachisuu deeman. Takka takka naahanna. Dhiirummaa sanii jeebara. Oromoon tokko dhawee irraa fudhatee ifii bikka isaa taa'uun san dhiirummaa boo. Ammoo kan ifii si nyaanne nama biraan nu nyaachisuun ammoo qaanii guddoo. Gaafa ifii irra jirus nu boochise. Irra nu boochisu ammoo nu yaamuun tunisi waan nama ajaa'ibsiiftu jechuudha. Ifdhan qabiyyuma jennaani jechuudha Oromoonis Shahrukhaniinis jarrisii qophaa'ee jiraadha. Namni Oromoo tuqaa jiru kun hundinuu adeeroo aangoteetiif deeman. You have to understand this. Geemii kana beekuu qabda. Duuti Oromoodhaa maybe taammaan dura si fayyaduu isaanii mala gara aangoodhaa dhufuudhaaf amma aangoteetiifachuudhaaf. Ban namni aangoo sirraa fudhachuu deemu Oromoo miti barateeru. Uummata Oromooti miti bara. Qeeroo fi qarree mi hagawwaan ta'e jechuudha. No namni aangoo sirraa fudhachuu deemu faannoo warra faana faannoodhaa jala deemu jechuudha. Mootummaa keessa jiran, gaara keessa jiran, masaraa keessa jiran. Wajji jiranis already fixatanii jirannaas ibsa. Qaamni gaara jirus hunda sanin jechuu baadhu gariin akkobaa kiyyan danda'uu warra jira jechuudha. Akkobaa kiyyan danda'uu maaliif karaa dheeraa kana deemaa miti wanni silaa barbaannu aangoodha warra dhufu kana wajjin warra namni sadii taa'ee wajji haasa'e jechuudha adeeroo. Ati addaan guuriga adeeroo tafsiira sii beekte nama sadii wajji taa'e. Tokko harkan qabu, tokko miilan qabu, tokko ijaan qabu. Jari sadeen jechuudha. Jari sadeen Shaabiyaa Wayyaaneef Keenyaas nama waan irraa irruu jira. Wayyaanees kophaa isii dhufuu hin dandeessu. Faanuun kophaa isii dhufuu hin dandeessu. Keenyaan immoo ni danda'amoo ifiif abdii kutate. Ifitti namanuu jechuudha. Ifitti namanu. Ifiif beekteef nyaateef madeessee afaan Finfinnee sulultaa hunda keessa dhaabbatee Finfinnee fooqii gurguddoo jala hunda dhaabbatee footoo ka'ee nu abdachiisee amma immoo beektee bikkanni bu'ee hin beeknu jechuudha. Amma immoo inni kophaan danda'uu warra akkas jee mallatteessee jira.
Masrii fi Suudaanii fi qaamni birallee boo kophaan dandeessanii tokko ta'an dhufte jechuudha. Afraffaa ammoo warruma Abiyyi bira jiru. Warri Abiyyi bira jirus lafa jala warradii beetee listii wayyaaniin qabdu keessaa warroota amanan bilbilatanii caasaa tana keessa galchan. So caasaa OPDO irraa takka takkuma gaafatti yoo lammaa jala gorteetu tafaannoo jala gortee jirama. Tagaara teenya lama mokam faannoo sadiimi wayyaanee afur isaan kan hunda walaqaan eenyu Shaabiyaa fi Masriidhaa fi Suudaan. Jarri kun qaceeluun isaanii ni malaadha. Yeroo kiftata xiqqoo kana fayyadamanii oduu Ameerikaan beeytee dubbii Iraan keessaan baane isaan beeytee seenuu ni fadhanii jechuudha. Godhuu ni danda'amoo hin danda'anii ilaalla waliin arkuu teenya. Silaa karoorri waan biraati raawwinis waan if danda'e jechuudha. I think kana guutumatti na hubattan jeetiin laala ummanni Oromoodhaa ammoo fageessee laaluu qaba. Fageessee laaluu. Ammoo Rabbi gahee nuunaa jiru maaliif yoggaa jettan qaaniin guddoon ama 27 wayyaanee wajjin nyaatan. Amata 8 kophaadha nu nyaatan. Amma ammoo faannoo fi wayyaanee wajjin nyaachuudhaaf qophaa'an. Abaarsi Oromoodhaa jara kanaa jechuudha. Miilikis warri deemuu warra kanaa beekan. Warri Haayila Sillaaseen deeme jara kana. Warri beeytee Mangistuudhaan deemus jaruma kana. Warri har'aas Abiyyis itti fakkeessee jala galee abbichuu hoojuus jaruma kana jechuudha. Warri simannaa faannoodhaatiif fi wayyaaneedhaaf qophaa'ellee jara kana. Jarri kun takka masaraa keessaan baane jechuudha. Walii gallaayu isaan bara oduu maaraatoona fiigaa jaaniini jara hottee duudaa kanaaf dura kaanii duubaa fi gallaan isaan qilleessi isaaniin arku. Walii gallaayu fiiguudhaaf isa rakkatan number 2 ta'uun kun isaaniif ta'ee jira beekan strategically. Number 2 ta'uun amata 150 takka number 1 hin taane bara aangoo kannanii fi didanii bara. Aangoo kannanii fi lakki nuti fudhatan. 91 is London fudhadhaa yaani didanii jechuudha. Mangistuunis kanneen fi didan. Jarri gaafa Haayila Sillaasee didan. Gaafa Miilikduus ni didanii jechuudha. Maaliif didan? Because jara kanaatu beeytee ba'aa tana jararra kaa'uu fedhan. Galmeen kan maqaa isaaniitiin banamti hissiin maqaa beeytee hottee duudaatiin. Ammoo bineensi beeytee qalmaaf beeytee saba kana isaan dura qabu isaa jechuudha hin agartu namoo. Hogguu waraanni harka isaa jira. Arrarraa intelligensiin harka isaanii jirti. Gaafa Haayila Sillaaseetis warri waajjira eeguu isaan nu beekadha. Kubur Zabirra ite maarree yoo siin galle akkamiin dhuubee isa hin obaasu jechuudha. Jarri kun maafiyaa Oromoo tokkollee beekamu walii beekamu. Oromoo bika takka bika Oromoo bika bu'an bikki isaanis beeka ambar geographically isanii hime bara amma Jawaar Mahammadu harka bikka isaan irraa baba'uu jiran Matu Hayaan bikka tamirraa dhufte isanii tuttuqaa jira bara xiqqishoo beetee gudar xiqqishoo jiran xiqqishoo hoggaa dabarte hincinni xiqqishoo hoggaa jalduu geesse achirraa jalqabte dhararraa jalqabii hamma beetee baakutti maafiyaan achi keessaa baate. Tawayyaanii deeggartees ta'arraas beektee PP dhaaltees tafaannoo fiduu deemtus tanu. Ganda fiifiitis irraa hamatan. Namni isaan beeku jibbannoo addunyaa sanarra. Haajaa teetiis siif hin fixan. Nu himta waan jaaniif fakkiidhaaf ilma biyya kiyyaati Amboo irraa dhufeettee itti dhayitee warra Amboo kanattu garaa jabaatan dura. Dhukki irraa kaasan. Ijoollee teenya warra baakuu jettee itti hirkachuu hin dandeessu. Isaan warra keenyaan beekan adeero. They don't represent anyone. Irra kaane laan siima. Beete ati Tuulama, ati Macca, ati Afranqalloo, ati Maarree, they don't care. They don't care. Garaa isaaniiti beete wanni isaan irra kaayyatanii jechuudha. Kana kan wanni harkaa qabu, aangoo harkaa qabu kana already karaa tolfate eenyu simachuudhaaf, faannoo simachuudhaaf.
yoo gadhiyaatan fonqocha gaggeessuudhaaf carraa eeggatu jiran. Shaarukaa yoo danda'e ammaa filannoo jidduutti illee akkuma beektee Adaanachi siidaa ergiteetti noomogiraaf irraa ergi malee itti nyaadhamtaa jechuudha. Ibsa kan ta'e. Khafirraa sodaachuu qabdu kasii bira jiru. Daani'el Kibret irraa jalqabe. Fi keenya Daani'el Kibret afaan Oromoo dubbatus afaan Amaaraa dubbatus amaanaa Oromoo irraa fuute Oromoodhaa deebisee tulis. Be hero Shaarukaan wal jennuun. Shirri isaanii keessa nyaadhamtee dabarsitee saba kana. Ifiifis beektee akkatti hin qabnanne Oromootti akkam goone fittis akkam goone maafiyaan matoo hayaadhaa warabba alkaaba harkaa fi miila siiteeti faanuudhaan si qabsiifti. Si qofaa uummata Oromoo hundaa'u. Ati nu gaarii jechuu miti. Ammoo illima kana waliin seenuu deemnu akka Oromootti fi atis akka Prime Ministeritti. Karaan gabaabaan jiru maali? Yoo yeroo qabaatte maafiyaa tana yaasi qeeroo fi qarree ol deebisi. Namni sin ganne saba isaan ganne qeeroo fi qarree qofa. Gaaroo noga waan nu galirraa isan hin janna jechuudha. Arbeetee ragaa jirtu daataa jirtu laallee hagana dubbachuu barbaachisu na fakkaatti. Yoo wanni ati jette hubannee dhugaadha jettan takka takka raahanna yoo wanni nu jennees dogoggora taate. Beetee akkasii miti dogoggora yoo jettan taate islaama lama nu hanna deebinee qorannaa jechuudha. Tanaa ganaan gada keessaa baanu oduulee gara wannitti ugaa seenne gara Iraanitti ta duraa Ameerikaa keessatti poolii gaggeessanii ummata odeeffatan waa'ee Tiraamp irratti. Tiraamp kan akkamiin laaltanii Tiraamp sammuudhaanis qaamaanis biyya tana gochuu humnatti ni qabaahii gaafii jettugaa ummata gaafatanii jechuudha. Ummanni Ameerikaadhaa harka 155 adeeroo Tiraampiin sammuudhaanis dulloomee jira. Qaamaanis totorree jira. Amma sammuun totorree jira. Qaamaan dulloomee jira. Gahumsa beektee Ameerikaa gaggeessuudhaan qabu jechuudha yaada kannatanii kana ka gabaasaa jiru gaa miidiyuma Fox faadha jechuudha. Miidiyaan biraa immoo ka gaggeesse Abiyyiin Tiraampiin rakkoo Iraan wajjin deemaa jirtuuf siyaasa addunyaa tana guututti qayyabatee hubatee murtii godhuu ni danda'a gaafii jaaniin ammoo harka 167 dubbiinuu hin galtuu fi jaan jechuudha. Walii gallaayyuu meegaa percentage sanuu meeqa hannitaniif qaamaa fi qalbiidhaan adeeroo Tiraampiin waa hubatee murteessuu ni danda'a 100 meeqa danda'a jettanii yaaddan jechuudha. Warri Ameerikaa 55 hin danda'u jechaa jiran. Sammuudhaa fi qaamaanuu isanoo warri beektee miidiyaa shabboo hordoftan Tiraampi 100 meeqaanii dandeettii hanqate. Sana asirratti barreessaa boru laaleetiin gabaasaa isanii kanna. Imala gara Chaayinaatiif qophaa'aa jira. Tiraampiin imala gara Chaayinaatiif qophaa'u san keessatti dursanii warri dhaqee wannidha jechuudha. Dursanii forum ministeeraa dhaqee forum ministeerii dhaqee gaa wal harkee jira mootummaa Chaayinaa wajjin dorgommii jabduu asirra gaggeeffame Chaayinaa butachuudhaaf. Ameerikaanis Chaayinaa qabattee Iraan irratti dhiibbaa uumuudhaaf Iraan qaamaan achi dheetii jechuudha. Kani wallolaa jaarsi beektee ashaboodhaan fuula ija dhiqatee hin qaanfatu beektee saakshiin irra kaayeeti Chaayinaa dhaqaa jechuudha. Waan nama ajaa'ibu garuu wanni dippiloomaastik istaayilli isaa 78 75 warra jiru jira beetti fufa. Tiraampiin hanqinni wanni isaa persentii meeqame Muhammad Zain welcome my brother persentii meeqa warri ol kaasu jirtan eekam Ameerikaa 55 jechuu jirti
warri 70 jeeni jira, 75 jeeni jira. Hayyee warri 80 jira. Borulaaleetiin gabaasa isanii kanna Oromoon akkamitti beetee fayyaa dhaba sammuu isaa akkamitti sakattaatanii hagamta kana michuu kun beetee fayyaa dhabee kan jiru warri 75 jettanis galatooma gaafiin jirtu sammuun isaa beetee hagamta akka miidhamtee lama gaafiin sammuun isaa warri Ameerikaa maal jaan qaamaa fi sammuudhaanu harka 155 miidhamee jiraadha jaarsi. Umriidhaa fi fayyaadhaanu isanoo akkamittaniidha. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zako undi keessanoo welcome. Khala sogaa Iran dorgommii China Ameerikaas as butatti China beetee Iraanis as butatti China gara Iran waan gorte fakkaata jechuudha. Waan gorte fakkaata dhimma beetee nuclear irratti mirga qabdii jechuu jiran warri Chinaadha dhimma beetee siviiliidhaatiif itti fayyadamuu dandeessidha. Beetee teknooloojii nuclearaa nagaaf itti fayyadamuu ni dandeessi mirgasiitii kunigaa standii Ameerikaatiin totaalii wal faalleessa. Ameerikaan zeeroodha. Enrichmentiin zeeroo maquma nuclearaa qabaachuu miti achi garagalteetu ilaalin jechuu jiran Trump nuclearumoo achi garagalteetu ilaaluun qabdudha amma diidamiif. Kun ammoo gaa ejjennoo China irrallee deeggarsa harkachuu fadhee ture hin hayyamne jechuudha. Waliigala gaamee Ameerikaan China dheeyxee China irraa maal harkattii kan jiru waliinu arkuuteen yoo harka qullaa hagalu taate qaanii jechuudha. Irra guddaa warri pirezidaantoonni addunyaa laalan malee biyyata kan dhaqan jechuudha. Biyyi gurguddoo akka Ameerikaadha yoo waan waliigaltee gurguddoo walii mallatteessite malee dheeyxee dhabdee galtu haboo qaaniidha jechuudha. Dheeyxee deemtu. Intala waggaa kadhatan bar manguddoo gurguddoo guyyaa duraan erganii bar dura haadhumatee faan dhaqa lafa jala dhaqaniituma dudubbisanii warraas diddiranii ilaalanii micoorraas warraas hubatanii ammas deebi'anii marii ja'anii faa erganii akkasii sirna guyyaa guddichaa saniif qophaa'an malee manguddoo gurguddoo arruma fuutee taaree diimtuudhaa tan ergitee arruma intala na kannaa jaanii warri deemaa siin jaan qaanii guddoo dhabanii irraa galaniin qaanii guddoodhaa. Trumpin ammoo maaliif yeroo tana yeroo China wal jiru sankshin irra kaa'e yeroo Iraan wajjin addunyaa wajjin rakkoo qabu tana maal barbaada gaa China dhaqaa kan jiru naan galle gaa waliinuu ni arkina. Kan biraa USA markaboota isii hedduu gara san geessitee turte gara asiin nagee hojii haasawna jecha meeshaa waraanaa gaffi'uu turte xayyaarota hedduu gaffidde ammoo xayyaarri lama bikka bu'ee dhabanii jechuudha. Ammoo Iraan waan samiirratti balabbalu takka buuftee jirti gaa Hormuz project freedomii isanii gabaaseetiin turuu khayaadattan taate. Mee takka naana isanii khaleesuma irraa haasawne deengadda irraa haasawne wanni jennee maali qubsuma lafaatii fi beetee gaarran jiruu fi haala jiru sanii qophii mishigii ama diidamiif Iraan qopheeffatte tana Ameerikaan markabaan cabsuu hin dandeessu. Bishaan gubbaa ta'anii nama lafa gubbaa jiru wajjin walaluu hin dandeessu. Saayinsii waraanaatiin lafa keenye akka beetee dikhilirraa amma dikhilirraa taaloo maal jettaniin dawwalirraa hamma beetee Finfinneetti yoo gaarri jiraate mishigii qotatee waraanee tokko dahoo qotatee fanjiidhaanis hidhee meeshaa taankiidhaa fi madfi gaara keessa dhooffatee Jabuutiin beetee Finfinneen qabadhaa direedhaa gahuu hin dandeessu jechuudha. Aasaa gurguddaa Hormuz kuni gaayoo xiqqaate hanqummaan gaaraa kunuu kiiloomeetira beetee 700-800 ilaa humaatu ni ta'a jechuudha. Seenaa Hormuz irraa ilaa hamma beetee Kuweetitti jechuudha. Kana keessaan dabraan waan hin jirre. Misaa'illi isaanii
finfinne ta'anii akka maqdishoo dha'uudhaati. Achi oluu dha'uu danda'anii jechuudha. So biyya hidhattee jirtu. Kana keessa dabruu danda'u kana Ameerikaan ni gootii gaafa jettuuf mee waliinuu harkina. Meeshaan isaanii beektee taan qobborratti, taan kaaramilletti, taan baroodarratti, taan beektee dabbasootti odoo ciroon geenyu meeshaan harkaa dhumti waan ilaa awaash biraa kutuu hin danda'an jeetiin gaa'isanii gabaasee ture. Xayyaara sana ergitee xayyaara sana eega nyamtee booda irraa dhaabbadhee jettee jechuudha. Walii galuu jirra. Jee adeeroon beektee adeeroon lola labsuun siisan dhibdu dhaabuun siisan dhibdu. So ofumaaf dhaabeemma. Project freedom kajuu sani ifumaaf lakki hin barbaachisu yemma. Hin barbaachisu. Walii galaayu. So gaa clearly sadi ibsee ture jechuudha. Saadi dami afur booda gabaasa isa digalchina jenne. So prediction keenya correctidha. Irraa ammaaf deebi'e. Gaa guututti irraa hin deebi'e hin jiru beekadhu amala isaati himme. Amma irraa harka already waggaa xayyaara lama dhabee dubbiin itti jabaatte amma narraa dhaabaa jeeniiti ammas jeneraalota kaan arihee kabiraa fidee በዚህ በኩል እንዴት አድርገን ማለፍ እንችላለን መራታ ከሳብ በርባዳቸው ጋሽ የሌላቸው ዲየ ችግር የለም ነው ማለት እንዳውም ክንፍ አድርጌለት እንግዲህ በረን ነው ሁርሙዝም እናልፈው ከጁ መራታ ከሲ በርባዱ ጅራቸው ይረጉዳጋ በቴ ጀነራሎኒ አሜሪካዳ ወረበራቴ ወረሲያሳቲ ሚቲ takkafi takkalama warra juu'eechu sadii jechuun danda'a warra siyaasaa takkafi takka hodha takka sinjaanii jechuudha akkami hodha takka ta'e hoggaa sinjaan hoggaa takka sirraa fuutee as keessa takka fuutee hoggaa ol bira keessa hodha takka hin taatu sinjaan haasa warra siyaasaati jechuudha jeneraalli ammoo takkafi takkalama sinjaan walii gallaayo so nama beetee banuun hin danda'uu dhabee jechuudha yaa gamma so gaa ammaaf booda'aanee wal araaramuudhaaf hedduu walitti dhiyaannee je yeroo hedduu walitti dhiyaanne jaabe ka journalistiin tokko aareeti jedhe mee walitti dhiyaanneen ammaan duraatii fi walitti dhiyaanneen ammaatu walii galuudhaaf garaagarummaa isiin ibsi jedhe gosan je khabar arrabar irawai bika khalayati yannan markaba isi dibba fi soddomin didimse bahara khono qabri si bahara gode tayyar har kafite mari har kafite misailan qabdu wannin qabdu goyen adero bar guyala maduro markaba aircraft carrier khayni ariyan yanna ho atwan guyala maduro asota je me wan guyala boda tati malku qabda je so hasoni trumpi khana etui asoni Trump khana at least wani afan guutanne jechuu dandeenyu operation freedomin hanqate akkama taduren jettu fashalen jenne bar wani fashalen jenne yo beete general marata arkate beete aircraft carrier khana fifu goblatti baase barisi su arkate DBA yaalun isani mala jechuu ammo ammaf dhaabeen isaatu waan guddoodha تراس غاغر وتبرا خنو لا تا وليغلو نجراني honestly وان لفرتي وان رغادا ترى وليغلاني ترى وليغل تجاني قبنو چوي غيان جارسو مله خقبا بنجرو اموغا اسما جاي چوي اسماتو وليغلو ديانس يا I think na mogorsu abe chukui bad namni wabar badu bucha fudate Trump yechu bara kana ma intalakhala chuda fora sodda uli qabate khilach ya chifate kakak gode uladro dabate gode italatation gurbakh ya fni khanitan mukanitan adero kha akasitu anta naman gafatani yechu بل انتلتي خبجا قبدي خلافيتي براديرو اكاسيمتي خلاش قبدولي اوسيتيتي ها ادي وفتي ادي بيتي ديبتي موجود دور خيسي افان ناموساتي ور تلا فارسني خدتني غرا لاففتني ور رار كتملي بوچا قبتي بيتي دردر فدوبا افدرو بيتي افدرو بوفتي وجديتي انمن بكفيتي وديتي واتكركچون ديش adeeron beete nama imbeeku chukuye nkhoni takaso kutulle wanga chenati mfakatu chuku wa aada janum beeku wa aada diplomasi da deisa wan beeku qabu tanasa gar ma birakhun
خبرة قام مسائل هاريتكو أمريكا أولين قبافت إيراني مسائل خون سجيلي أمو همنان إرا قد سجيلي همنان قد لا إنواتو أما كإبسا جرانيتي technical بيتي بومبي جاني جرت أما بومبي نيكولارا تكالكوليت تاتي هنكا إفي أوبر بادوكو هو عبال ليستجر بيتي technical weaponi تا نيكولارا ولي قال لايو calculation عم بيتي قبوفتي خيلو يسي قياس يسي لفخيسي هنكا اتفيد سنقف وابل ليستي هنكا برا واتكال وبدي اتشنغوت اما مثالي توكوچان سني فوقي ديغو اگر مغالا ديغوتي خدبرو دندون تلفدي يچاجتي يچخي ميشالي غرغدو اني قديم بافني يچاجتي ايران غزي يرو غريب يتوغا كلا جنو اوغا كلا لالو أبو جرخنا ودولي قد يفني لالي سوما جتي جتو يلو بمالي فقا أنه حاجي قاسم أغر سجير شقوية تواتو أغر فاتا كوم فشار بيتي إمادي في تمادي في وولكو سقابا يتوغي سلا حاجي قاسم دلقا ديبين وفينا يتوغي أمو غربراتين قال لولا المنما لبونما جدو بدا قبينيا نما بدا خلافو خا نغوما چالا جنا چوي نغوما چالا جنا امو ك ايران دادته ميشانين قبيتو خنا يرو غوري سلابيتي جار سخنا تيغديفني وان جا چوي مي دقه تكا بيتي حاف اركو سمو جتي چوي لبون مي سنو ما جتا جران غديفنو ترامب هاديمي تكا هاتفلالو هاتفلالو وريه تكتكنا هنا وري لكي بو جه ماي نجا بيتي تاني والملتي سني حفورا با فنوريه تسلم لما داخنا اتوي ابو نجينين اسغاري داودي ديمو يودي ديمو تكتيغديسو همين ينقبتو تكتيغديسني تكتي تنبودا مو تيسيسني وجاسو سيسو إيجا نيس دكيه هم نسا إفارك بودا إيرانيس بيتي جبدو دا لافتوسي إيجا تكفارك بودا أرارا أغاسا نيقودا جيتي يادا يتوي تكتغدي ولي قدي سو سلاوا همين ينقبدو تكتغدي سنغاري ديرتو سنيمي تقويا أفرتمي ودون تاني تقويا أفري تزا أفري تأنيني سيني إساني سينني بيتي فاستي تك با بول غلري ادك ابنه بيتي سبو دخاخون جران اديرو ترامب دبين اكاتيتي سنيمتي خا جاني تكاس ايرانيس مي خاتيس بيتي سياغريو نخيتي اكلامتي دبي جارس خنجول دغي نغي فينيتني نغي برخا نغا چالامو يرو غري بيكدو لولان نغي فيدا بيكدا لولي كقبو نغاني في داي تشوي مي واو دافوني لالا لالا ابو سانتي يخت كم ان لله ابو سان كنت دي فمنو غدا غبابينا غا ودولي حاجه جبتو سي دي سيلجرا تافتس جلدي امنيتي اوبريشن فريدمي اتففو وني غدون ايغنو تبيا فراجع كسا ودو جلا دي مدا فوقاتش موتوما جايبه سنتين تيني اما في فيلنو جدوت فيلنو بودلي باتي جابودا كيساو غا يويتني ابيو يو اكلته موتوما توني اباو وني كيسا غوتا بارلما كيسات كافاوس جيرمو ويتا كغارسيسا دبرا دبمو بدانيني يا ديرو دبرا دبمو نجرتو بخا دبرا مي سنجالا تنجرو بيتي في سنغوم سراچوي دبرا دباسن ايساتي بر دبرا شنتمي تكا موتريس موتاني بر امو مويسي دبرا شنتمي تكا خباجا غدو سني توراچوي مويسي دبرا جاتا ملي خجيبه بريدا داچوي مويسي دبرا ترباتا ملي خجيبه بريدا امو سغلتامي سغل دبا في دبا مونين قوات بكل إفما في فانو في أبا كافا والتاسف فانو في خجالة جلو خنياس والتاسفته
jara hundaa'u tokko gootee biyyaas abdii kutachiiftee ififfitta. Paarlamaa kana keessa yoo Daawud Ibsaa asiin taa'ee Profeesar Mararaan asiin taa'ee lammii beenyaadhaa Abdii Raggaasaa dhiira kaleessa hiite hundogaa paarlamaa keessa ta'an adoonnogaa dorgomaa jiran moo hin jiranii isaaniin beeku paarlamaa kana keessa uummata Oromoodhaa guuti. Atis nama akka qabu fiti dhaabnis nama akka qabu haa fiddu ati shoo jechuudha. Silaa sumaa qabataa wiinoo. Barfilan akka beekte angoon nama biraatiif hin dabarre ni beekna. Ammoo haa kursiitee jabeeffadhuuti. Haa beekte ta'upiidiyoo tanarraa haa murii adeemu ofirraa maasii godhanii jechuudha paarlamaa keessa ta'anii. Warra gaafii jajjabaa si gaafatu uummataaf sagalee ta'u fiti. Atliis kun uummata keessatti abdiin nu horaa jechuudha. Hayyee jijjiiramni ni jiraadha. Yoo kana diddee wayyaaneen beekadhu gaafa dhibbarraa dhibbatti moo'ettee san baatii jaaboodani qottee. Tun tanaa saganaa biraa hun. Uummanni Oromoo ammoo waan deemu jiru ofirraa keekkadhaa laala caqasa. Dubbii kaabaa tana caqasa. Keessaa hoo opiidiyoowwan maal jettii caqasa. Wayyaanee simachuudhaaf qophaa'u jirti moo falmachuu jirti isaanis waa hubadhaa. Taangaa imala Tiraampiin gara Chaayinaa godhu imala san dhaqee wanni inni achirra arkatuuf waliigaltee isaaniillee ni ilaalla. Sadaffaan gaa piroojeektii duraanuu piroojeektii jeeni piroojeektii firiidamiin galma gaa mongoo ni ilaalla. Gaa Noordafuu keessatti ulfaadhaa galatooma aga qophii tana fakkaatu walii dachaanatti hedduu isan jalanna nagaa waaqaa keessatti turaa teeki.